Ati Garuu gartee amantiin duruma dura kan turteme amantii tokkittiidhaan kiristaanummaadhaan ofumaa yeroo keessaa olumaa gad amantiin baay'ate malee. dari shaadamal babaay'ate maal turte? Kiristaanuma dhugaa amantiin dur musee abbaa kana manaa turan hundumtuu. Atiin tuni waan ajaa'iba bara. Beeti amma bara waggaa bara koronaa dura sanii nu deebisuu taasaa wakee. Dhugaa nama. Jechuun maqaadha malee. Cuuceenuu haadhaassantii bara cuuceenuu haadhaassantii taate galanni rabbiif haa ta'u. Daa'ima san nu jalaan cuuphiin hin jedheen bara. Cuuceen badde miti ustaas. Daa'ima qabdii bara assantii baafteefi. Maala iyyuu daa'ima qaba. Alhamdulillah. Dhugaa moo? Dhugaa. Waadaa. Dhugaa. Dubroo Maariyaam qofa malee namni gartee qunnamtii saalaatiin ala hin argatin hin jiru. Isaa fidde? Heerumteetti mustaas. Kee ta'uu beekee bar? Eenyurraa dhalchite? Abbaa manaa koogaa. Dhiba Yesuus. Maan kami amma qabeetiin birii narraa fudhate mana ta'u. Taatsaa namaaf kenna. Abbaa manaa kee takka abbaa keetis abbaa manaa keetis argeen beekon. Eessa jiran? Asumas mafsinuun faratoo simbarsiisuu dhagaa bakka. Nuti walitti. Ani nama nu dhugaa. Beeti amanti gaafa usmee beeti dhugaa. Dhugaa. Indi ani namoonni beeti gaafatu waa'ee koo. Noo jechuun kaa hiriyaa waay. Warra falmaa ture keessaa na qofa harka duwwaa galee. Hundumtuu tokko fudhatee galee. Laakiin nuti erga falmuu jalqabnee miti beedaas kun dogoggoriin kaa. Wayyoo. Ani nama meeqattiin si gurgura jedhee kan hin jedhu irraa deebi'e egaa. Maali. Shaadaa qabachuun kee hin jabaatte kanatti. Ndee maal jechuudha? Okay, akkuma nuti jennuudha jechuudha. Abbaa manaa inni qabatu. Lallaas osoo inni dubbisuufi. Eenyudha jaldoon maqaa yesuusi warri koomentii kun malaa sa'u gaa'is. Itti dhiisaa nama raasaawutu hin jirru. So ati maa dubbisa waan namni barreessa. Nama waa binaa jiru. Ani muutu jaldoon jaldeessatti hin beekaan dhugaa maqaa yesuusiin. Jaldeessinuu maqaa jaldeessaati malee jechuun uumaa rabbiiti itti bira kutaa. Waan jedhe namni ofii waa dubbistanii koomentii ajandaa nu jalaan jijjiiran abbaa manaa isii raasaa'u sooliyaan raasaa'u jira mee qo'ate. Ji'a kana booddee. Ani keekun wadaala deemu jira moo ani beeti na dhibee keekun. Maa kun yoom jedhe yoom ture. She is like 4 months no. Kanaaf biyya lafaarraa boqottee fa'a. Biyya lafaarraa. Egaa biyya lafaarraa hin jirtu bara amma reefu sin gaafan eessa baddee ni godaantee moo ni heerumtee siin jenneen. Baay'een ture dhugaa wasn't easy. Akkami namatti hin himanne namni gartee waan maal jedhan sargii hawaasaa wajjin godhataa gammachuu gamtaatii jira. Dhuunfaatii jira. Abbaan mana silaa keetuma sheerii nama wajjin gootu maa nutti hin himinati. Maali biddeena nu bitu dadhabdee guyyaa sargiidha. Ustaas gaafa kan kooti hundi keessan garee wangeelaa. Ijoolleen kiristaana baraan gara iimoora ijoolleen wallaahi ortodoksii hedduutu sargii isaanii naaf heere gaafa wal beeynu ta'e heerumte hundi. Cuuceen mataan isiitu heerumuuf deemanaan jettee suuraa agartee ni argan abbaa mana ofii gaa'ela kana godhadhe jee. Cammeedhaan gaafa fuudhu deemuun innis hundi. Ati waan argaa dhugaa ustaas gaafa zargii kooti. Akka jedha wangeelli akka jedhu quraannis wangeelli waan maal jedha waan ofii kee akka lubbuu kee maal jaalladhu namaan jaalladhu jedha maal jedha boqonnaa sana Phaawulos akkuma gartee nama akkuma lubbuu keetiin jaalladhu jedha waan ofii jaallattu obboleessa keetiinis eewa. Abbaa manaa hin jaalatte akkasitti akkamitti singilisi dhiifti isin akkana si goote. Isaam meegaa fedhanii mee. Ati nama birrii sirraa fuudhee dhiisiisuma tana himadhu mana murtii dhaabna. Isheen kun gwaddeenyaa kominii mustaas. Akkas turte ka. Boodara dhufte isin boodara gwaddeenyaa bara kan waliin taatan. Ani qofaa kodha. No sooliyaan. Mustaas ani mee si jammara akkamatti guruppii kana keessa kana fidanii hin beeku. Ati dhufte gaafa guruppii si fidan bara algaa kan nuti wangeelaa fi qoraan lallabna isin algaa keessa teessee akkana jette. Gaafas waliin dhufte akkanaan jette hawwichuutiin. Dhuftee tokko kan si gargaartu kanuma akka kee iyyitu tokko si dhuftee bakka bakka gammaddee. Kun gaafa ni yaadadha yaa. Boodara dhufte ni yaadadha gaafas. Bu'aa nurraa yaa gadi yaasee mas. Sumayyaatu shaadaa qabachaa jira beektuu gaafa naan dedhee gara magaree kanaatti dabalame. Halsaa.
Jala taa'ee nan haaran ture bakka maaliif namni akkamitti amantii isaa jijjiira wanni jedhamu natti dhagahame jechoota isaan ashaaduu minaamin wanni jedhamu kun anaaf haaraa ture gisee sana. Sinii Si galee galaa turte shaadaa jechuu dadhabdanii bar gaafas. Maal no jedhan hin jette beeku maal? kaani wannuma ashaaduu minaamin jedhan kanayyuu hin beeku ani sinii galee. Maal jechuu shaadaa nuu kannaa jedhanii bara maali shaadaan Jala jedhan? taa'ee ma'ee akkamitti immoo Yesuusiin akkasitti minaamin kan jedhutu natti dhagahame bakka na. Akkam Yesuus nama jedhanii? Achii Abboon wal utuma oltan jedhuun gaafas. achii nan dhudhufe yaadii fa'aa kana obsee fa'aa kana nan argee maal maaliin jedhee ittiin daddabalamaa dhufe bakka anis iyyuu tan ka'ee jira faan. Haadha eenyuti soolii ati amma? Yoo Haadha dhaabbadhaan. waadaa. Waadaa. Haadha Waa waadaa. waadaa ballamaa haadha ballamaa waada guutuu promise haadha promisiti. Yeah. Exactly. Ah. Daftanii understand Am nama gootu garuu dhugaa rabbii araadaa na sin ustaas. Maal hin goone nagaan bara ijoolleen kiristaana biyya lafaa na jaalattii bar. Ustaadha Garuma idimeen barsiisaan. keessan meeqadha? Idimeen keessan meeqadha? Kiyyamoo. Biyya afurtamii maal keessa jira? Dhugaa moo? Ani naannoo gara faaziriitti deemtu ta'e faaziriin baay'ee deemera garuu yaani akkuma walii jirtani bakka idimee Aboo lamaan ganaa dhaabaran indee maal haasoo ittansa? Way wata kan qabu bar. yaa Indee. Hojii Gana tuuti malee. ani stressiin qabu boo sooliyaa akka keetiiti. Istireesii Wataasi. Ani gizeen asirraa bu'ee nagaatti maatii xiyyaa fi bakka ispoortii godhee dalagadhee barumsa deemee barsi waan jedha malee sa'aatii jetti fayyadame of hin cinqu asirra. Pireeshin istireesii kan jedhu kun isin hin agarre jechuudha bara. Maal na biraa gooti yoo? Isa baay'ee namatti tola dhugaa. What the hell ambeelaa fi stressuma waaqayyoon na bira hin baasu. Gaafa ambeelaa raayidha woo nama nyaadha. moo kan moo fa'a. Ati akkasitti heerumtee jechuun amma gartee haadha gartee waada afaan arabaatitti illee afaan oromootitti illee Yaa barbaada jechuun afaan arabaatti naan jedhu yeroo baay'ee afaan arabaati yaa absolutely afaan Waadaa original moo? afaan arabaati afaan arabaatti afaan oromoodhas jecha walitti qabuu qabnaa bara. hin fayyada No, akkama gartee afaan arabaatii waadaa wanni jedhamu jira moo? hin jira yaa innal wa'da kaana mas'uulaa quraana irra jiraawu jecha kun Exactly. Kanuma bakka kana dhagayanis. ballamni gartee innal ahda kaana mas'uula ballamni aaddiin ballamni gartee innal ahda kaana mas'uula ballamni gartee aaddiin innal ahda kaana mas'uula gaafatama hin gaafatama ballaman diiginaa jechuudha. Okay. Afaan arabaati. Afaan hundi afaan amma akka jechuun malki saadiqis afaan Amaana arabaati. jechuun afaan maalidha? Maal? Amaana jedhu yeroo baay'ee araboonni. Amaanaa? Amaanaa jechuun gartee waan maal jechuun amaanaa waan takka namni sitti kanne jechuun kun amaanaadha. Qabdiidha naa qabe jechuun amaanaa sitti haa ta'uu jedhan Oromoon nu yatti miti afaan arabaati. Walumarraa fayyadama afaan kun beekta afaan kun afaan kun afaanummaan ofirratti hirkatu hin jiru. Hundi isaa afaan wayii irratti hirkata. Ingiliffaan afaan arabaa irratti hirkata. Arabni gartee afaan hundi walirratti hirkata. Adaraa jedhanii. So waan hundi walirratti hirkata. Amma malki saadiq jechuunis afaan arabaati amma. Malki saadiq afaan arabaati. Okay. Akkasii ustaas. Malka Saadiq Quraana keessa jiraa? Jechuun qubee jechuun jecha afaan arabaati jechuu kiyya. No. Malki mootiin jira Quraana keessa jiraa? hin jira. Silaamu seenfaa minaamin hin jiru mini? Malki jechuun akkas hin jiru malee mulki jechuun mootii jechuun Isa afaan tun arabaati. taane malka saamti sun jira jechuu godha malee. No, hin arginan. Okay. Waan hin jirre fidee keessa maaliin godha cubbuu. Eeyyee ni jira jedhee boroo isa fidi sin jetti boroo. Waan hin jirre hin jiru. Akkasii godha. Sooliyaan tunoo solooliyaa. Akkasii karaarraa garte. Argatte eeyyee kenniin waan si ta'u. Eebbifame gartee. Simboo fi araarri gartee maatii teetitti ilmoo keetti itti nuu dabali tole. Badambiitti malee. Baddambi horii si jedhe horii baay'eedhaa jedhe. Ameen. Hortuun naa bahe maqaan Don't worry about the family plan. God will provide everything. Ameen. Exactly. Akkas kan yoo amante Jiraa inaa godhame ustaas. ati suma gurguraa bar. Si gurgura shakki hin Garuu qabdu. adaraa wayii isinitti kennadha. Please beetii kana dhiisina. Beetiin kun afur akka jechuun ani gaafa beetiin karaa agartee gara shaadaa dhufte ani lallaba dhiisee bar. Asiisaa ta'u achiis bichaa mucaan kun waa ishee. Nagaa buusti gaafa dhiifne cal jennee gareen shaadaas nagaan teenya. Hin boqonna. Sooliyaan haa hortu. Qabetti inni istumoo? Maal goona jechuun
Oromoon gaafa biyya Oromoon waan deemtuuf kaayyoo si Finfinnee harkasii galuudhaa miti. Ati si qabsiifnaan cal jennee wala fura fudhanna. Gaafa neeruma abbaa manaa koo wajjin dhufa bakka. Akka isaan abbaa manaa dhaabbiin teemtu. Meeqaatti shahaadaa xarafa dhufee qabachuudhaaf. Gaa'illi kuteen No, akka isaan abbaa manaa dhaab dhuftee naan hin jenne yerumeen isa fidaddee ni dhufa. amma kanas waraabanii usatti addunyaa rasiin deema laa namni sun waanuma qoosaa jedhu kana dhugaa godhee ganda kaanitti erga. Maatitti erga. Maal jettu? Abbaa manaa ishiitti erginaan ciraayyuu intinaa ta'a. Akkas siyaa tolchu bokku bagee heerumte dubartii teenya hunda rabbi haa heerumsiisu nagaan suuta bara osoo namuu heerumee fuudhee gaa'ela qabaate sooshaal miidiyaan nurraa qabbanoo itti hafuur harkanne nun arrabsitu. Aboo maal warni maal dubbannee warni nu warsa wanne kunoo jecha hate speech dubbatanii jedhaa bar jecha gartee badha akka jedhu your life contains a flag for hate speech namaatu waa godhu jira reporti godhu jira. Why reporti godhu maa nagaa isaa jirro? Eenyaan rabsiname hate speech violation could be result in your being removed from the life. Copy linking godha. Godha daqiiqaa gidduutti irraa kaasa. Okay, life restricted for some audio nama garirra. So I don't know. Maal dubbanne jiran yaa akhi akka ummata namicha keessa TikTok kana keessa hojjetu jira bar. Aboo copy linki godhame. Report godhu jira. Maal jedhee asuma keessa ummata waanyo Oromoo kanaan biyya harkattanii. Copy linki godha jirana. Jechuun jecha badaa jechuun waa waliin buusu. Namni takka godhaati dhibba furu godhaa. Wallahi Laatiin niwusii gadi buusaa maadhu. Akkamitti haasawna akkam waa'ee fuudhaaf heerumaa haasawna. Jiran sagantaa irraa jijjiiree bararra dhiifama abdi. Waan nama hunda laallatu haasawuu namatti tolama. Sooliyaa amma mee waan sin jedha let me ask you something. Yeah, okay. Barsiisaan hin beekta barsiisaan garee kaanii akkana ta'e ijoollee islaamaatti wajjin haasawa. Isaa bakka maalitti ta'utu bakka. Maal nuuni jirra mini isin wajjin haasaa jirra nuun kiristaanaa mustafa. I'm talking ana awwa tibbeessa waaqayyo isaa ilmaan isaa adaba tibbeessoo nama nagaati wallahi. Tibbeessoon baay'ee nama gaariidha. Oh my God. Tibbeessoon beekumsaas he has a knowledge, he has a wisdom, he has respect. So wisdom. So namummaa beeka, oromummaa beeka, aadaa beeka, amantii ho'i beeka kan namaatti illee beeka. Yeroo garii miira gartee fidanii jarri galchan malee. That's why we want to be. Dhugaa nama gaariidha. Akka namummaadhumaan nama gaariidha. Amantii keessan ta'uu baatus baay'ee kabajuun keessan namatti tola dhugaa. Ani kabajaa. No, elaa namni yoo nagaadhaan yaani pisii matee yoo nama wajjin jiraate numa kabajama bakka kamitti yoo normaalii. Dhugaa. Barbaachisu walirraabsu. Anamma gaafa isin amma waajjifa wajjin daqiiqaa takka wajjin taa'uu hin dandeessan. Lamman keessan iyyuu hundi keessan iyyuu hilli keenyota keessa galtuu. Sana booddee dhukkee walirraa kaastu amma barsiisaa tibbeessuun fayyoo namni dhukkeen hin dhiisu waan ta'eef ittiin deebisanii baqa. Kanaaf dubbiin hafa malee namni tokko yoo dubbii dhiise koo nageenyatu bu'aa deema. Namni hunduu dubbii kaasuun hin ta'u. Taap godhaa miidiyaa galchaa akkas. Isa okkee boo guyyaa tokko walumaa galla waan jaalmarroof jawaaruu walii galanii. Waliin galuu keessan illee baay'ee ulfaata. Garuu guyyuma sini. Ati amma heerumtee miti walii galchigaa. Guyyuma sini obboleessa keenya garee wangeelaa faana walii osoo galtantu naaf faqayin bakka guyyaa sana. Keekii gootamu walii galtan immoo dabbaramna kaa'ee gaaffii gaafa si wal loltan koffaa inni bakka hambashannan naamni. Bar yoomiyyuu gaafa namni wal lolu jidduu kana namni bu'aa waa argatu jira. Dhugaa anaan amma baay'ee wayii gaafa namni girrii haasume jireenyuma kootu bakka natti na gammada bakka. Qiyaamaa waliin galu dhugaa hawwiin dhufte kun hawwii birraas dhufte yaa rabbii kee warri hawwiin gammada dhaabbatte bakka. No ayi nama wal loluun isaa gammachuun illee gaarii miti. Wal loluun gammada mini gaafa isaanii asiifasii wacanii. Dibbirtiitu sirraa kaaba qadee yoo dabbaramaa jirta ta'e. Ani nama wajjin gala wallahi nama wajjin gala jechuun gizoo miira akkasii. Ayi ustaad ishii maal godhu isa dura amma fakkeenyaaf beetii gaafa dhaame yoo abbaan manaa shireebe maal gooti? Qaamee yeroo takka. Maal godhaa amma ati bultii. Narree bakka maal narree baariyaanis. Yesuus jettee maqaa keetii namni kun uummanni kun warra si dhaggeewu miti yoo tummaan haasofte malee. Eebbaduu asa yaadoko garuu wangeela lallabiin koo yaa jandaa bareedaarra jirraa dhoko.
Achi. Nutti lallabini garuu dhiifamaa wajjin. Achi. Iddoolee dubartiin tokko walitti Sagalee kee ol kaasi. akkamitti heerumuu dandeessi? Wangeela keessatti dubartiin tokko osoo hin heerumin dhiira wajjin wal bira geesse akka waldaatti Maaloo dhiisi kaayii dhiisi nyinyin jedhini eenyutu tu hin heerumee fuudhe eenyutu tu anchi gayyoo irraa odilloomsti qirta gazi dhiisi kaanutti maaloo gadi buusaa akka nutti hin lallabne adara waaqayyo. የማታ እንደ እየጠየኩ እኮ ነው። በሽተኛ ናት እንዴ? ማግባት ፈልጋ ይሆናል። ቤት ዝም በይ። አንቺን እየጠየኩ አይደለሁም እኔ ከአንቺ ጋር እያወራሁም አይደለሁም። እሺ እሺ ጋፈቱ ወሌሎሌና ኦብሳ የኑቴኛ ኦብሳ አጀንዳ ነው ድራ በሬዳ ኢንሻአላህ አታካ ፈተሽ ይሆናል ገና ይሰን ነሮምነ አኔ ኔሮምኔ ከይሰን ጅርቱ ከና ከይሳ በይ ሺስ ፍሪ ጀዲ ደገፈዱ ሲንገሹ ማሚ ሊሻ መነቲ ታቲ ኦሬ እሺ ደገፈቻን ጅራ ሊሻ መሰፈረ ኬኛ ታቲ ለምን ይለ የማሊፍ ታታታታ አይታሉ ተቆሌሩ ምካንጀ ደሰረ አና ኡመታ ከና ወሬ ዲፈማ እሺ እሺ እስቲ ንገሪ የሰረ ጀራቤቲ እና ማልጎተሪን ዱተ ሞ ቦሌቲኮ ዮነን ዱተ ሞዱ ይካማሉ ገልጭ ነው ማል ጀቴ ጅራይ ጀቴ yoo jiraachuu baatte maal goota an jedhe mamma ቆይ ሜ ማልቱ ጅራ ነገኝ መኖ tokko olimini tan dura dursite dhiira bira geesse sana booda heerumuu danda'ama akka waldaatti sin jedheko eenyutu jedhe ጅራይ ሲን ጀቴ ዋነ ኩን ሳል ማሊፍ bira geesse kaate heerumuu barbaadde moo ati dhiira bira geesse kaate አቦ ኡስኑራ danda'ama sin jedhe ምንድነው ባክ አቦ ሳውል ወልት ሙራ አጀንዳ በቃ እኔ አሁን ስምራ ምልከ በቃ እንጋ አራፍ እንጋ በገጅራተኒ ዲሳ ወል ጋፈተኒ ማት ሲነንጋ ኡስታዝ ዲሳ እንደገፈና እንደሚና ፕሊዝ አይ ኢሳ በቃ ኢሳ ዋነ ለቹ ሲሪ ጅርቲ deemnaan immoo nu dabbara we are on good topic but diverse no isheen maaliif gaafatteedhaan bira geesse kaate heerumuuf immoo jechuu kodha malee ani dhugaa wanna biraatti لا لا sanjenne lakkiko tokko miti isaa ol heerumuu danda'amaa jedhe akkamittiin danda'amaan jedhe kun gaafatti bara abbumoo asfaa gaafachaa jirti naggarku shi qoba dimmi durattu siimte kamera gab jechuun gara wangeelaatiin moo gara quraanaatiin ira bira ga'u jechuun akkamisa bira ga'u jechuun moo akkan bira dhufanii tanaa miti wangeela keessatti illa sitta gaafamini maal jettu wangeela keessatti dhiira wajjin waan biraa raawwatanu sana booda akka haaraatti heerumuu hin danda'amu. hin danda'a hin danda'amu islaamummaa keessatti jechuun akkasuma quraanis akkasuma jira walaa taqrabu zina zinatti hin kalaawina hin ajjini yoo kan jechuun kan ejju taate jarrisan akka intumama saddeet akka itti garafamu jira shari'a islaamaa keessatti gartee intumama option hin jiru amma biyyi lafaa 99 dhibbarraa hanqa 99 waa taaptaap gootee wal fuuti. No, taaptaabii jechuun isaan ta'uu hin danda'amuudhaan kanas hin jechaadha hin danda'amamuu hin danda'amu. Option akkam jechuun wal bira hin ge'ina quraanatti akka wangeelaa hin ajjin kan jedhu caafamee jira. Saalqunnamtii gaa'ila waan hin alatti seeraan alatti godhuun haraam dhoowwa jechuu mamnuu. Walii gallee godhame hayyee namni tokko dogoggora keessa hin bu'aa maali carraan isaa? Akka islaamaatitti to'ubachuu qaba. Hin to'ubata ittiin seenaawee ittiin kalaa'u jedhee waan sanirraa nama sanirraa fagaachuu qaba. Fagaachuu. Waaqayyo saabboe achi booda gaara biraa waan ni godhata. Ji'a sadii fajaran. Akka shari'a islaamaa qaama namni tokko wal jaalatee magaalaa waa raawwatee naan heerumaa jechuun kan jedhu taate ji'a sadii adda fagaatee gadameessaan isaa bishaan ismarmiin dhangalaasan san qulqullaa'uu qaba. To'ubbachuu jechuun irraa deebi'ee waan san qulqullaa'ee rabbitti boo'ee gartee irra seenaawee kan ittiin deebi'u jedhee qalbii isaatiin yaada garaa isaa geeddarate rabbiin cubbuu feeta namaa dhiisa rabbiin gartee yoo gama isaa deebite gooftaan gartee gama isaa deebinaan nama dhiisa. Yaa Rabbii ani waa'ee cubbuu nama dhiisuu miti. akka keenyattis to'achuu ni danda'ama. Hin danda'ama jechuudha. Amma naa galuutti isin waan isin jettu maal jechuu naaf hin galle naafis. Because akka wangeelaatittis hin ajjin kan jedhu quraanaas hin ajjin jedha ejjitee wal fuudhuunis
yoo jechuun ejje namni walitti ejjee miti Dhorkadha waliin wangeela keessatti maa wal fuudhaatuma jira warroonni namni kanaan dura waliin ejjanu waliin fuudhan wangeela keessatti. maaltu jedhe warra kami kamaali waldaa kaaye moo wangeelaa kaaye Waldaa keessatti hin danda'amu. waldaa keessatti maal jechuun waldaa keessa goetu mana waldaa jechuun seera waldaan kaaye moo seera wangeelli kaaye Mucaa Seegalee jira? ustaaza na dura artaa bar na dura artaa hin naariin hin dulloomta waan jedhe amma jechuun jarana saalquunnamti akkuma aadaa oromootitti illee ejjuun yoo quraana ala baates wangeela ala baates ejjuun waan fokkottu hin beektanii miti sexual intercourse Fuula Oromoon fokkataadha. Minni yeroo salphina minni yeroo maal takka haala heerumuun akkam jechuun waan lama walitti hin fidinka amma fakkeenyaaf ati haadha jechuun haafeetii ol jaalanne haraam san dalaguun qabnu hanqa wal fuunutti yoo waan san kan raawwannu taate furmaanni keenya maali walitti heerumna moo walitti hin heerumnu wal jaalanna eegaa sooliyaa itti himiga riyaalitii itti himu yookaan Kun hin cima kun ustaas. itti himaga nam tokko amma jarana waggaa meeqa dubartiin gaalfireendi booyfireendi waan jedhamu amantaa keessatti hin jirtu namaatu kana godhate malee gaa'ila hin godhatta gaa'ila mana isiitti hin kadhatta qaadhima gaa'ila akkatti godhatu phaawulosi waa'ee gartee seera gaa'ilaa hin jira hin kadhatta waan kannitu jira maatii isiirraan seera ulaagaa akka islaamatti akkaataa qabdi aadaan oromootu osoo waaqeffataanis oromummaan walumaa gala in general kaalchar akkaataa itti walii kannitu jira wanni wali dhuftee warra kuttu kun lamaan amantii qabaattus amantii qabaachuu baattus waanuma jibbisiisa waliigallee dhufe wanni kun raawwatame yoo raawwatame eega raawwatame namni jarri lamaan san wal jaalatti wooma kana raawwachuuf duraanuu deemti akkam gootaadha falli akka amantiititti akka oromooti akka amantiititti akka islaamaatitti sitti himu jiran hin ta'ubbata gartee yoo seerri islaamaa shari'aan koortii mani akka jirate hin garafaman jara kana addaa fageessan mana murtiiti ka namni biyya takka waan takkaa ta'u mana hidhaan seenaa miti hidhaan san isa qortee baastii bar inna tulii ni hidhamaa jedhamaasi gartee jarri kun akkasii seeretti kun danda'ame intala san irraa fagaata isa irraa fagaata dhiisee takka waaqayyo isaa dhiisee tabiraa bar hin dhiisa takka yoo wartee kanuma sana fuudhuu barbaadu taate'u seera guutee ta'ubbatee ulaagaa kadhatee waaqayyo isaa deeminaan rabbiin gartee waan ati irraa gartee dogoggoraan daleeyde beekaa daleeydus rabbiin namumaa dhiisa gartee kanaaf akkas I don't know gaab kan dubaraan jedhe. kan dubartiin kophaasitti akkamis intercourse seksii ofiitti gooti Lakki bar amma laa dhiirri wanta akkasii ta'ee kan biraa fuudhuu deema danda'a deemee addisii garuu dubartii simbira. akkam ta'e amma haadha manaan qabaa miti Hin qabdu haa jennu jalqaba hin qabdu haa jennu. hin qabdu ayyee hin qabdu tabiraati hojii haraam dalagee jechuu keeti Eeyyen achi deemte mooti kan biraa fuudhuu dhiiste hin dandeessa ka isin inuma heerumti ka Isin biratti namni sun dubartitti sun fudhatama qabdiin sin jedhee bar. maaliif fudhatama hin qabne ilma namaati waaqayyotti deemni inni dogoggoro namni lubbuu namaatu nama hin baasu akkam ta'a carraan biraa akkam ta'a amma fakkeenyaaf ati kiristaana keessa badii daleeyde ni heerumta moo hin heerumtu akka biyya lafaa ranqa jirtu Waldaan nan heerumsiistu. waldaani Nan heerumsiistu. akkam ta'a akkami jiraatta iyyati Hin dalagu kaayoo doon heerumin. mee jara kan kun firidoon maali amantii akkami maal jechuun namni kun akkami jiraata sooliyaa Odoon heerumin jechuun bareedee cubbuu guddaadha. akkami jiraata jarri waldaan kun akkamitti beeka ati ejjiteef hin ejjine maaliif beeka Fayyaan qabu. Nu gaafatu minni hiree wangeela barratti. okay ejjee jettaan jechuun amma biyya okay addu qeeroo fi qarreen bara kana akkam abbaasii taati Achiin siif kadhatu anis saasi galchu. Hin galchan. sooliyaa waan kana hin fudhatta amma fakkeenyaaf hin dogoggortaayyee dheexee maatti himattaa namitti waldatti maa himatta waaqayyotti ni himattu Yaa innis hin maa ustaada maa sheekatti himattaati waaqayyoo kan keeti Ustaaz akkam taabeetta amma fakkeenya feeni waldaa keessan tajaajilaa jedhu fireendiin koos waldaa keessa tajaajila wal fuudhu fenna hojii dursaniitu wanta akkanaa raawwatanii jirtu jedhu raawwanne hojjedhan garuu gaa'ela san namaaf hin dhaabanu. dantaasa maali kara biraatiin akkam gootu hindiisa kabiraa yerumta kaagus deemte Eenyutu si fuudha? Eenyu nama fuudha? eenyu si fuudha addunyaa irratti waa ifimte maal jedhu aboo kun furmaanni keessan maaliyyee Furmaanni hanqab okay waan san raawwannaan hulii ati waaqayyottis garaa kee jijjiirrattee dhiifama gootee aarsaa gootee dhiifamni hulii si dhiifamni siif hin jiru hin heerumtu jechuudha ati bakka iska maqaabir No akkas miti.
Dhiifamni Maal isaa jechuudha? maali? Maal Dhiifamni naa hime akkam maali akka makkisin amma jettu akka ishiin isin kan hin jiru jechaa ka. jirtu charchii wal nama fuusisu yoo akkas Maal jedhanii madarakii dhaabattee fuudhu si gaafatu miti akkas akkasii jedhanii eebi wal nama fuudhuu hin dandeessu otoo hin taane obbo charchii wal addunyaa irrattu si baasan jechuudha addunyaa irrattu si saaxile waldaan. hin cima xiqqoo Ije ishiin cima. addunyaa irrattu si saaxile kun paabliki si baasee jechuu bar kun Mee furmaata si hin goone bar. guyyaa sana miti bara ustaas jalqaba isaa odoo gaa'illi hin ga'iin dura dursanii gaafatu isin qulqulluudha jedhanuu malee guyyaa sana madarakii irratti miti. San booda gaafatanii akkas gooneerra yoo jedhanu hin adabamu malee waldaa keessaa gaa'illi Maal adabama? warra Mana maal adabama? Maal adabama? ejjechuun Intuma immoo akkam godhan qixaaxa warraa baasanii mi? hin adabamu bakka tajaajila irraa illee waldaa keessaa Tajaajila irraa ba'ee ulii hin fuudhu ayyoo fuudha kee fuudhuu hin dandeessamu hin dandeessu ulii. tajaajila dhiisee mana waaqayyoo keessaa adabamee wal fuudhuu danda'u isaan. Waldaa biraa deemtee wal fuuta ka. Maal goota? Waldaan bira waliif fuusisu kaa zimmi dhoo walitti galan malee. Okay maal akkam goota fakkeenyaaf ati jaalala keetii hojii dogoggorta. Maal taata ulii bakka waldaan sitti akkam taateen sin lamaan kun ulii. Waa'ee Hojii jalqaba kee dogongoruu maaltu isaan gashiree dogongoruu dhiisuudha malee koo egaa dogongoranii hin dhawu ilma namaati maal haasofta biyya ilma namaa bar. Hin arga ilma namaa. tokko fi kaawustaaza maal taatan. Kun waan sammuutti illee nama fudhataman ebboo kana waan bakka biraatti haasawanii malee waan tiktook irratti haasawanii miti waa hedduun silaasitti haasawa. Amma hin dogongorreechuuf deemti koo. Amma bakka akkanuma jirtaa? Saalfattu. Maamii ani Akkas jechuu itti bari hin saalfattu eegame. maamii Gaafii yoom maammee sagal lakkisee dubbiin hin baddii taa'i. Saalfattu takkaa nama bira hin geenne jechuu itti bari. Hai. Waan soba yoo soballee fakkeessanii sobuu wayya malee waan guddaa sobuun hin barbaachisu. maal Keessaa sobaa. wanta hin beekne maamii wanta hin beekne haasa'e. Ishi Nugee ati ebboo. Maammee nama kakachiisa arsaa harka lamaan si ol qabsiisee akka shaadaatiitti dhiisu nurraa hin dandeenyoon. Gara barbaadanaa dhufu. hin sobiin ka jedhu caafamee jira. Maal naaf qopheessita? Waan dhugaadha. Lakka waa takka siin qopheessu waa takka siin qopheessu firdi waaqayyo jala baata malee. Dhibba afur ta'a jira. Zimmeedhaan afaan duwwaa. Nama dhibba afur ta'a jira takka eshi takkaa nama bira hin geenne isa waaqayyoon si argu. Ani sitti nima wanta na qopheessitu natti. No geette moo hin geenne dogongorte moo hin dogongor. Afaan duwwaan maal akka dhiyeessitti malee hindee kan waan hin argan. Eshi maal sii qopheessa rakkoon qabu. Gaafadhu ustaaza. No maa ustaasan gaafa dhugaa waan ati barbaadde sii qopheessa bara. Garuu an waa sii qopheessee maa jechuun firdi ma jalaa baata malee maal godha. Ofii keeti fuushii ofuma keeti yaadi. Waan Bira guddaa jechuun bira geette jirta waggaa torba. Gaafa jalqaba waldaa dhaqxurraa bira geette. Gasin dhiiftu paastaroonni maa nu sobda. Paastaroonni gasin. maal kakata hin jedhan. Maaliif kakadharee maatuu hin sodaate atu kakachuu sodaate. Waan dhugaa malee waan sobaan dubbatiin. Kufa namni Maal barbaadda maal si kana? wanta hin beekne. Yookaan waa yoo asii qopheessee dhugaatoo fi dharatoo maaliif beekna? Waan qopheessaa jettaa? Nan kakadha kana. Waan isin barbaadan hin jedhan. Bara kana namni waa hunda kakata sibiilaa fi ibidda keessaa seeneen kakata. Dhimma keessan sammuu. Maali namantu? Wangeela qabdee samii keessa harka ol qabdee wangeelaa fi qoraan ol qabdee. Gootu. Maal wayirra jira wangeela irra jira namni gartee intala waan keessa deebii wayirra jira bar namni haadha mana waash. Oh, ustaaza ina dabe fakkaata har'a mana kanatti. Mana kanatti har'a nama meeqa adabe ustaaza walii ustaaz Farhaan illee ina dabe. Allahu almusta'an. Maal illee darbee. Eh, Allahu akbar. Rakkoodha. tokko barreessaa mee ustaaza yoo jala jiraattan. Wallahi hin beeku an ustaaz Farhaan illee sila akkasumatti adabe. Har'a imadi daa'ira isaa mana kanatti. Ijoollee eeggadha adaraa keessanii. Aboo jarrees ta'anii nurra guuruu jiranii. Wallahi waan ajaa'ibaati. Wangeelaan tuyina bar. Maali abbaa waan akkana? Ajaa'iba qaarabbiiti. Ayya khayruma. Goda lama faqa waachuun gaarii.
waan tokko amanatanii taa'uun hin taatu ustaas. تو من باب متفرقة أكيو Akkas na ajajamaan jiru ustaas Akkasuma hin guddifaate. taane. Akkas. Min baabi mutafarriqaa sun har'a hojjette kuno. يا بريدة أي أني ربي فاتو Alhamdulillah. Yeroo ustaazanni viidiyoo hojjetan minaamini riipoosti fa'aa koppiliinkii goggodhaa mana jala deddeemaatii ijoo akkanuma calliftanii sinan jedhinaati waan san. ciisu jiraattanillee achuma rukuta Akkas bakkuma jirtan jiraadhaati rukuta. nurra keenyaani ifnane ankasi addaa galma jedhim Mammaaksa wahii yaadadhee ustaazi. nagaaboo waan Qurupheen silaan fiigdu ennaani kan inni ciniin ta'edha Oromoon ustaazaa silaa rafuu barbaadu tiktookiin baaseedha isin kolfaadhaan. kadhee ciisee war nanaa ciise kanumaan birraa ol ciisaa rukutaa jette hawwiin Isin tafsiira biraatti jirti. eenyume laati laata wal uzza nagaan siif haa ta'u Nagaan gooftaa siif haa ta'u. baga jiraatte bookamati Baga jiraatteet illee akkam. dansa dansa maatiin nagaa Jiraachuun bareeda. maali ammallee danii Sagaleen babbadaara. mamme oh enceceta kiyya yaa qurtiin si nyaadhan isa ganama naan deebi'aati lallabaa inshaallah me rabbi khayri haa godhu viidiyoo kiyya qabaa jira anuma qaba beelti nu qabde taattaa godha isinii booda gad deebina inni turarra isin hoji naan dhufa nin dhufa Ustaazni baanii ammas ijoo. Yaa nan deebi'anii deeman. Okay. Ayyaa haasofsiisi lati. Okay. Lati. Oyye maam. Nagaan siif haa ta'u beekam. Akkam jirta? Nagaa keeti. Nagaa akkam. Alhamdulillah hin jira. Jirra nutillee. Galata Waaqayyoo. Jirra isaa galata. Eenyuun? Eenyuun galata? Maat. Eenyuun galataa? Eenyuun haa galatu naan jedhe? Ati eenyuun jette isumatti jetteen jedhe waaqaa galatu. Ani Waaqayyoon yaa Waaqayyoon haa galatu. Yesuus hin galatu mire? Yesuus waaqa miti moo? Yesuus waaqa maa? Yesuus waaqa Dhugaa moo? Eenyu akkas hin jedhe? Macaafni akkas naan jedhe. Macaafa naan jedhe. Yesuus waaqa jedhama jaa? Yesuus waaqa Ohoo dhiyye. Mee na agarsiisi bakka Yesuus waaqa jedhu san. Barsiiseen nuti akkas hin jedhe. Amma barsiisa eenyuutu hin taane macaafa 60 manaa 66 sana keessa siin kenna yoo fudhatte fudhattaan fudhattu taanaan akka amantii kooti.
Akka amantii keetiitti eebbifame. Yesuus malee Waaqayyoon biraa macaafa san keessa jira. Eshi. Waaqayyoon kee meeqati?